Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalala isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa keenna kun biiftuu Oromoodha keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina akkasumas gama maatii chaanaala kanaa warri hin dhufin Subscribe godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan oduu wayitaawaa kan biyya keessatiif kan biyya alaa argachuudhaan itti bohaaraan affeerraa keenya affeeramtanii jirtu gama maatii chaanaala kanaa koottaa kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Hidha laga haaromsaa ilaalchisuun namoonni garaagaraa yaada kennanii jiru. Namoota yaada kennan keessaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii Lammaa Magarsaa, Dooktor akkasumas xiinxalaan siyaasaa Jawaar Muhammad yaada kennanii jiru. Dooktor Lammaa Magarsaa baga gammaddan uummanni Itoophiyaa jedhee jira. Yaada dabalatallee qabna akkasumas xiinxalaan siyaasaa Jawaar Muhammadis hidha laga haaromsaa xumuramuu ilaalchisee kan itti gammadu ta'uu ibsuudhaan qabxiilee fi yaada ciccimoo kaayee jira isiniin kenna. Faallaa kanammoo Masriin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti fi xalayaa barreessitee jirti. Xalayaa barreessiteen ijaaramee xumuramuu hidha laga Abbayyaa mormitee jirti. Akkasumas Itoophiyaa akeekkachiiftee jirti. Xiinxaltoonni garuu dhimmichi dhimma mootummoonni gamtoomanii ilaalan osoo hin taane dhimma naannawaati jechuudhaan himannaan Masrii kufaa ta'uu akeekanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaa biltiginnaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa biltiginnaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemu kana irratti ol aantummaan injifannoo gagabbataa argataa jira jedhee jira. Mootummaan gama isaatii tarkaanfii fudhataa kan jiru akka ta'ee fi tarkaanfii fudhataa jiruunis milkaa'aa jiraachuu ibsee jira. Dabalata odeeffannoo kana isiniin kenna. Oduu biyya alaatiin fincilli uummataa Neepaalitti mootummaa biyyattii aangorraa kaasee jira. Mootummaan biyyattii fincila uummataa kana ukkaamsuuf yaalaa turus osoo hin milkaa'in hafee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Oduun jalqaba xumuramuu hidha laga Abbayyaa ilaalchisee namoonni garaagaraa yaada kennanii jiru. Namoota yaada kennan keessaa Dooktor Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Muhammad yoo ta'an yaada isaanii wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi ministeera raayyaa ittisa biyyaa duraanii Dooktor kabajaa Lammaa Magarsaa hidha haaromsaa xumuramutti gammaduu isaa yoo ibsu, Masriin immoo gama tokkoon xalayaa mormii gara dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti barreessaa gama biraatiin immoo Itoophiyaa akeekkachiisaa jirti. Lammaa Magarsaa PhD hirmaannaa xiqqaa fi guddaatiin akkasumas hirmaannaa xiqqoo fi guddoo lammiileen Itoophiyaa taasisaniin hidhi haaromsaa xumuramuu isaatti lammiilee Itoophiyaatiin baga gammaddan jechuudhaan dhaamsa baga gammaddanii erganii jiru. Dhaamsa baga gammaddanii mootummaan naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa uummata Itoophiyaatiif dabarsan kana namoonni hedduun kan itti gammadan yoo ta'u miidiyaaleen immoo ijoo dubbii taasifatanii jiru. Ibsaa fi dhaamsa karaa OMN dabarseen hidhi haaromsaa kun seena qabeessa Itoophiyaanonni hundi xiqqaa hanga guddaa hiyyeessa irraa kaasee hanga dureessatti hunduu waan danda'e gumaachuudhaan ashaaraa isaa itti kaa'atee jira. Kanammoo kan taasisan tokkummaan mallattoo tokkummaati. Faayidaa kallattii hidha kana irraa argannu bira darbee wanti seena qabeessa ta'e lammiileen Itoophiyaa hundi tokko ta'anii waliin ta'uudhaan waan hin danda'amu jedhame. Akkasumas waan hin danda'amu jedhamee yaadamu hojjechuu fi kan danda'an ta'uu hojjetanii agarsiisuu isaaniiti jedhee jira. Akkasumas Jawaar Muhammadis xumuramuu hidha haaromsaa laga Abbayyaa kana ilaalchisuudhaan yaada kennee jira. Yaada kenneen tokkoffaa xumuramuu hidha haaromsaa kanatti kan gammade ta'uu dubbatee jira. Lammaffaa hidhi haaromsaa xumuramuun injifannoo waloo uummanni Itoophiyaa gamtaadhaan gonfatan jedhee jira. Bu'aa dinagdee irraa argamu qofa osoo hin ta'in mallattoo tokkummaa fi haada walitti dhufeenyaa ta'uu irratti gaheen inni qabus olaanaadha. Injifannoon kun akka itti fufiinsa qabaatuuf garuu seenessi isaa hawwii nama dhuunfaa sabboonummaa daangaa akkasumas walqoqqoodinsa garee kamiinuu akka hin sakaalamneef of eeggannoon godhamuu qaba jedhee jira. Itti dabaluunis Jawaar Muhammad hidha kun faayidaan dinagdee argamsiisuu danda'us ta'e bu'aan akka mallattoo tokkummaatti ibsuu danda'u akka dhuga'oomuuf Itoophiyaan waraana gamaa gamanaa biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru dhaabsisuu qabdi jedhee jira.
waraana biyyattii keessatti deemaa jiru dhaabsisuudhaan nageenya mirkaneessuun dirqama jedhee jira. Hanga waraanni biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru hin dhaabbatanitti bu'aan hidha kanarraa argamu mirkanaa'uu hin danda'u. Waraanni lubbuu ilma namaa qofa osoo hin taane qabeenya biyyattis investimentii hidha sanarratti of duratti hojjetamuufis gufuu ta'uudhaan rakkoo hamaa ta'a jedhee jira. Hayyuun Oromoo maqaa isaa akka hin dhoofne nu gaafatuun yaada nuu kenne tokko immoo ijaaramee xumuramuun eebbaaf gahu hidha Abbaayyaatiif kan irraa gammadu tokko ana jedhee jira. Garuu sagantaa eebbaa kanarratti waan gaafii natti ta'ee fi mataa koo keessatti yaaddoo natti ta'e tokkotu jira jedhee jira. Sirna eebbaa irrattis argamuu hin dandeenye sila irratti argamuu qaba ture. Garuu wanti akka gaafii fi akka yaadatitti mataa kiyya keessa jiru sirna eebbaa hidha haaromsaa kanarratti kan ta'uu qabu tarbaayinoonni banamuudhaan agarsiifamuu qaban ture. Muuxannoon kana dura ani qabus waan akkasiiti. Garuu kun ta'uu dhabuun gaafii natti ta'ee jira. Xumuramee waan jedhu kan na keessatti uumameedha. Xumuramee eebbifamuu isaa siidaa irraa carqii banuudhaan osoo hin taane tarbaayinoota banuudhaan nu agarsiisuu qaban ture. Kun immoo hin taane maaliif obbo Mallas Zeenaawii gibee tokkoffaa fi gibee lammaffaa yeroo eebbisutti haala saniin tarbaayinoota banuudhaan agarsiisee ture. Kunis haaluma saniin ta'uu qaba ture. Garuu hin taane jedhee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee faallaa kanaa immoo hidha haaromsaa xumuramuu fi eebbifamuu kana kan morme yoo jiraate Masrii qofa ta'ee jira. Hidhi haaromsaa xumuramee eebbifamuun Masrii dheekkamsiisee jira. Dheekkamuu irraa kan kaate Masriin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif xalaa ergitee jirti. Xalaan ergitees garri kun himannaa garri kun immoo akeekkachiisa ta'ee jira. Masriin dhaabbata mootummoota mana maree nageenyatiif xalaa ergiteen Itoophiyaan tarkaanfii hidha kana ijaaruuf fudhatteen seera idil addunyaa sarbite jechuudhaan himattee jirti. Ministeerri dhimma alaa Masrii Baadir Abdullaatti akka jedhetti Finfinneen hidha haaromsaa guddichaa kana ijaartee eebbisiisuun seeraan ala murtee ofii ishii qofa murteessiteedha. Kanaaf seera biratti fudhatama hin qabu jedhee jira. Gabaabamatti mormii Masriitii fi himannaan Masriillee Masrii bu'aa tokkollee fiduu kan hin dandeenye ta'uu xiinxaltoonni akeekanii jiru. Himannaan isiin gara mootummoota gamtoomaniitti dhiyeessitelleen kan naannawaan wal qabatu malee kan mootummoota gamtoomanii ilaalu miti jedhamee jira. Oduun kun oduu baay'ee nama gaddisiisuu fi oduu gaddaati. Namni isin suura irratti argitan kun konkolaachisaadha. Haala nama gaddisiisuun haleellaa irratti raawwatamee lubbuun isaa dabree jira. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko konkolaataa maaliif intala ani jaaladhu bira dhaabde jechuudhaan konkolaachisaa tokko rasaasa 10 itti roobsuudhaan lubbuu isaa galaafatee jira. Yaareed Abbabaa jedhama. Konkolaachisaadha. Abbaa manaa fi maatiiti. Kibba Oromiyaa Gujii Lixaa Aanaa Surroo Bargudaa ganda Diidoolaatti kaleessa galgala jechuun fulbaana 9/2025 raayyaan ittisa biyyaa tokko konkolaachisaa maqaan isaa Yaareed Abbabaa jedhamu kanarratti haleellaa raawwateen lubbuu isaa galaafatee jira. Akka jiraattonni maddeen garaagaraatii odeeffannoo kennan ibsanitti haleellaa kana kan raawwate raayyaan ittisa biyyaa kun badii tokko malee akka ta'e himanii jiru. Haleellaa kanas kan raawwate maaliif intala an jaaladhu bira konkolaataa dhaabde jechuudhaan rasaasa 10 itti roobsuun lubbuu isaa galaafatu himanii jiru. Haleellaan miseensi raayyaa ittisa biyyaa badii tokko malee nama kanarratti raawwatee fi lubbuu isaa galaafate kun hawaasa bal'aa biratti immoo dheekkamsa kaasee jira. Hawaasni bal'aan yeroo garagaraatti dargaggeessa Booranaa irratti badii tokko malee irra deddeebi'uun lubbuun isaanii humnoota mootummaatiin ajjeefamaa jira. Sababuma tokko malee dhiigni ilmaan Oromoo jigaa jira. Kuni maaliif ta'a? Rakkoolee irra deddeebi'anii dhaqqaban kanaaf mootummaan murtii sirrii kennaa hin turre. Kana ta'uun immoo ammas irra deddeebi'ee rakkoon kun akka uumamu taasisaa jira. Mootummaan namoota yakka dalagan kana seeraaf dhiyeessee murtee seeraa itti kennuu qaba jechuudhaan yaada kennanii jiru. Oduun gaddaa inni biroo humnoonni mootummaa bilxiginnaa kun haleellaa namoota nagaa irratti raawwatu lubbuu galaafatu itti fufanii jiru. Godina Arsii Lixaa Aanaa Heeban Arsii ganda Argadaa Shaaldoo jedhamutti guyyaa tokko dura jechuun fulbaana 8/2025 nama tokko irratti haleellaa raawwatuun lubbuu isaa galaafatanii jiru. Namni haleellaa irratti raawwatuun lubbuu isaa galaafata kun maqaan isaa Wayyeessoo Waaqoo kan jedhamu yoo ta'u baatii 2 oliif erga mana hidhaa tursiisanii booda bilisaan gad si dhiifne deemii gali jedhaniini sa'aatiin itti gadi dhiisan sa'a 4 sa'aatiin itti ajjeesan yeroo inni mana gaheetti sa'a 8 yoo ta'u waraanni mootummaa manatti itti dhaquudhaan manuma isaatitti haleellaa irratti raawwatuun lubbuu isaa galaafate jechuudhaan jiraattonni himanii jiru.
Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaa Bilxiginnaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti zoonilee garaagaraa keessatti tarkaanfii loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhataa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Tarkaanfii bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhataa jiru kanaanis injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti haleellaa raawwatu beeksisee jira. Haaluma kanaan Wallagga Bahaa aanaa Diggatti guyyaa kaleessa fulbaana 9/2025 loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Diggaa ganda Jaarsoo Fododee jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatu kan ibse yoo ta'u, haleellaa irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessee meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa guyyaa kaleessa fulbaana 9/2025 aanaa Kiramutti haleellaa loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Aanaa Kiramuu bulchiinsa magaalaa Qoqqofee jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhateen humnoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan adabe kan harkaan qabisa akka jiruu fi akkasumas meeshaalee waraanaa irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas achuma lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluqitti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen injifannoo boonsaa galmeessa jedhee jira. Aanaa Horroo Bulluq magaalaa Saqalatti guyyaa kaleessa fulbaana 9/2025 haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen humnoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu madoodhaan adabe meeshaalee hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Injifannoo tarkaanfii kana cinattis injifannoo biraa kan adda ta'e galmeessa jedhee jira. Tarkaanfii fudhateen ilmaan Oromoo yeroo dheeraaf mana hidhaa keessatti badii tokko malee dararamaa turan. Kan mana hidhaa keessatti dararaan garaagaraa irratti raawwatamaa ture mana hidhaatti yaasuu odeeffannoon achirraa nu geette ibsitee jirti. Hidhamtoonni hedduunis mana hidhaatti yaafamuun beekamee jira yookaan himamee jira. Guutuu fi dabalata odeeffannoo kanneen akkuma nu ga'een kan isiniin geennu ta'a. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as tarkaanfii fudhateen aanaa Daalee Waabaraatti injifannoo argatuu beeksisee jira. Aanaa Daalee Waabaraatti humnoota mootummaa konkolaataan deemaa turte irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan adabuun akkasumas konkolaatattis hojiin ala taasisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kaaba shawaatti guyyaa har'allee tarkaanfii humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Kaaba shawaa Salaaleen aanaa Jiddaa ganda Dhakaa Booraa jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhatee loltoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu hojiin ala taasisuudhaan meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuudhaan injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma kaaba shawaa aanaa Dagamitti guyyaa kaleessa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen injifannoo argatu isin hin geenne ture. Tarkaanfii kanas aanaa Dagam gandoota garaagaraa keessatti kan fudhate yoo ta'u, gandoonni tarkaanfii keessatti fudhate ganda aanaa Jirruu Bishaa Dimoo fi akkasumas ganda Yuuyyee Gosee jedhamanitti yoo ta'u, tarkaanfii bakkoota kanatti fudhateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaati bakkoota lolli itti gaggeeffame kana wal qabatee maaltu jedhame waan jedhu odeeffannoo argachuuf yaallus odeeffannoo argachuu hin dandeenye. Mootummaan gama isaati bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa jiraachuu beeksisee jira. Tarkaanfii fudhataa jiruunis injifannoo argataa kan jiruu fi humnoota hedduu harka kennisiisaa jira jedhee jira. Garuu ragaa qabatamaa fi odeeffannoo qabatamaa loltoota mootummaan harka kennachiise agarsiisu argachuun hin danda'amne. Hundaafuu odeeffannoo dabalataa yeroo argannetti qabannee kan dhumnu ta'a. Oduu biyya alaatiin Neepaalitti uummanni finciluun mootummaa fi aangaa'ota mootummaallee aangorraa ari'anii jiru. Biyya kibba baha Eeshiyaa kan taate Neepaal keessatti mootummaan biyyattii fincila uummataatiin aangorraa ari'amee jira. Malaammaltummaa biyyattii keessatti hammaatee ilaalchisuudhaan uummanni biyyattii mormaa kan ture yoo ta'u, mormiin gara fincilaatti ce'uudhaan to'annoo mootummaatiin ala ta'ee ture. Mootummaan biyyattii fincila uummanni dhoose intarneetii cufuun ukkaamsuuf yaalus osoo hin danda'amin hafee jira. Fincila uummanni dhoose ministeerri muummee fi akkasumas kaabinoonni isaa sa'aatii muraasa keessatti aangoo gadi dhiisanii jiru. Ministeerri mallaqaa immoo finciltoota harkatti kufuun isaa beekamee jira. Finciltoonni reebicha irratti raawwatuun daandii irratti kan gatanis ta'uu
viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti gadi lakkifamte argisiiftee jirti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.